shanan kabajaa qaba jechuudha. Qubni kiyya kun shanan qaba, kabajaa qaba. Gizee harkaan ofii fiigee of hohooqu hin qabu jechuudha. Wallaahi kabajaa qaba qubni kiyya kun shanan. Argitee? Harka tamboo qabattee osoo rifeensa qabataa rifeensa kana. Waan ofii baaliyyoo galchi baaliyyoo ka jedhu kana seessa. Kabiraa hafee jechuudha. Kabiraa hafee rabbiin dhaba mana haa godhu. Obboleessi kiyya kanaa waliin dhalate. Obboleessi kiyya kanaa waliin dhalate xurii takka jechattiin jedhee na himee na arrabsuun qaba. Yoo ka ani hin qabne narra kaa'e malee jechuudha. Xurii takka jechattiin jedhee na arrabsu narraa hin qabu. Danii gatii kana ta'eef dhiironni kenna kaarsii ammoo jechuudha. Ka utubaan keessan xurumbaan keessan bakka argetti alaamu ubbaradha. Ashakareedha gosakaree mara fuutanii maqaan nutti hin maqaan nurratti bofa gootanii nurratti akka raafne nuti jechuudha. Mataa qaqqabannee jala bulaa jirra jechuudha. Isiin mataa keenya gubbaa dhiichisaarte jechuudha. Ka kana isii godhe horee nu leenca qeerrooti jechuudha. Leenca qeerroon itti guuraa bahee jechuudha. Argitanii leenca qeerroon itti guuraa bahe. Osoo kaleessa gara arsii as laalee hadda natu du'ee mataadhaan lafa laala malee osoo guyyaa takka leencoon oolmaa qeerroon leenca takka kudhanii miti leenca lama naa kennee jiraate wallaahi gadi bahee jechuudha. Jecha isaa waa jedhuun hin qabu ani. Argitanii wallaahi maaliif kabajaa na qaba kaandee? Jecha isaa waa jedhuun qabu. Gara laafaan guyyaa meeqa na arrabse guyyaa takka gabbahee waa jedheen hin beeku jechuudha. Jalaa hafee jara gara gala malee. Kabajaa qabaa fi kaandee bar dhiira ka ammas narra jiraa jechuudha. Kabajaa qaba. Intalti qadhabaa hin qabne gabbaatee hata akkasiyyoo maaliyyoo akkasiyyoo jettu eessa dhaabattee na tureessitti? Eessa dhaabattee ana waa jetti? Ila isin kabajaa isin jaaladha. Narra laalinaa. Ana narra laalinaa. Bakka injaamiti obsee daangaa na baheera bakka. Obsee jira hamma namni obsu hamma namni cabdisu obsee jira. Deemtee dhattee nama akkaanan jaaladhu na himatte duratti ana sirraa dubbadheennaan. Deemtee dhattee bar na himatte bar. Na himannaan wallaahi miskoolatti akka inni keessaan naa godhe dhiisinaan jedhen dhiise. Namanna himannaan dhiise jetti maan namanna himannaan dhiisan abbaa kiyyaayyuun sodaadhuan. Karaa dhugaa irratti abbaa kan kon sodaadhu rabbiin dhaba mana haa godhu ani. Abbaa kiyya kana dhanken sodaadhu haadha ta'e tajjeessa galgaran na baadhatten sodaadhu karaa dhugaa irratti ani. Nee baaliyyoo galchime baaliyyoo galchime. Baaliyyoo ka jedhu kana waan ta'eefi ila kana waan ta'eefi intaloo kallacha duwwaa san jechuudha. Ta hidhiin akka hidhii fardaatiin lafa geettu san jechuudha. Baaleen nu galaarti isi. Baale galta. Dhiirri baale ammoo jechuudha. Warri boontu fuutanii baale galchuu barbaadan qamadii guurannaan galaani haa gadi waan akkana hin fuudhu. Wallaahi qamadii haanuu guurtu fuudha galaani. Baay'ee dhiirri baale qaraayyuu jechuudha. Dhiirri baale qoofatu iyyuu tuttuqee biyyaa isin baase qaraa. Qoofni keessan ammoo bakka isin hin dhaabne hin qabu. Dhagaa caala isinitti ulfaata jechuudha. Argitanii hiyyummaan biyyaa baafte hin qabdu dhiiraa dhalaa baale. Wanni dhiiraa dhalaa baale halkan guyyaa keessa dhaabbatee keessaa baase qoofatu biyyaa isin baase. Argitanii qoofatu biyyaa isin baase. Osoo oorruu teessanuyyuu tokko itti hojjetu qoofatu biyyaa isin baase dhiiraa dhalaan baale jechuudha. Gatii kana ta'eefi ammallee fuutaniitiin funya muree jechuudha. Zinnaashin fuutanii nutti hin galina. Yoo nutti hin galtani guyyaa gaafa duraa bismillah jettanii dhattaniitti dubbattan san habiibti. Dhiirsa tokkicha sii soqaa jettaan bukkee wayiillee yoo sottaniif rakkoon qabu. Isin haa dalagattu san. Fuutanii siddanii baay'ee yaani dhiirri isii gadi qabu hin jira jedhee waan hin yaadne jechuudha. Dhiira tokkicha wayii walaamamallee yoo taate funya muraa wayiillee taate fuutanii fiddanii fi hoxxee wayiittiin ijaartanii isin aanan elmiti inni horiitisaa kanas. Aanan dhugaa qixxaa dhayaa yookaan ammoo buddeena dhayaa buna guuraa jechuudha. Qamadii guuraa hin jiraatti jechuudha. Argitanii hin jiraatti jechuudha. Waan baaliyyoo ka jedhu kana galchi baaliyyoo seensisiin. Kana waan ta'eef isii amma beektanii wanni isii keessaa akkana iyyaaru dhugaa qeerrooti isii keessaa. Asumaanuu namni 500 kuni fooloo naa godhaa bannaa taachuu irra narra gubanii xiqqoo. Eshuu sir baga sirra guban. Baga irra gubane wasilaatta kana gizee sadii dhufi lafa dha'ee galchi. Haadha faate? Haadha faate? Haadha taa'ishaa daati wanti. Komandoo bakka kuutu. Exactly. Galatu meebii. Komandoo kan sijaarata duraalee sijaarata ammallee sijaarata. Hunduu sijaala jechuudha ammallee akkuma dura isiillee waan jibbinuuf qabnu yoo waan dhiqoo irra wal dhabdan
bakka ol baatanii takkitti maqaa guddaa ol hin balleessin ati daftee rifateen ishii galee ati duraan nama gaarii turte amala gaarii qabda zamoona kana garuu baddeerta dhugaa dubbachuu kan kenna gadee ummata sadaqaa kana na balleessee bar oona mi dhufee giiftii naannoo keessaan nutti aratu bar gattee gabbaate na fakkaate zamoona kana amala taane jiratti argaarra hidhattee baatee amala keessi reessi ati yaa namni tokko kasi samoona kana baa wallahi namni na tuqee naan uksini billahi miidiyaa kana baa wal galchina wallahi waan dura dubbataa turte san muluutu akka bareedu namni martuu si beeka akka bareedu teemaa osoo hin taane rabbii jedhi nuuraddiin koo atar du'aa keessa jirtaan fiiltarii tiiktookii kana moo akkuma kanaan bareedu kana caala bareeddaa isu beena sanii miti kan akka bareedu ilaalaa Ati bareeduudha boontu bareedu waan baatu ati faadhee amallee bareeda qabda duraan nama amallee bareeda gaafa waan namni ni bareedda garuu dhiisi hanga fakkee dhaggeeffatu abbaan fedhe si arrabsu tokkoffaa yeroo Saadaa dhaggeeffadha. Anaa dhafaatee tuquun barbaanne mudiira wayii jira beektanii mudiira nu akka obboleessa wayiitti ilaalutu jira tiiktookii kana ittiin dawwale abbichatti. Hojiidhaan dhufee nan dadhabe salaatee ka'ee galuudhaaf ilaali jedheen dhiisinatu sirraa dhowwaa dhaqee koomentiidhaan dhaabbadhu jedhe isheetti amma yeroo nan geemii taphadhu namni wayii giiftii naanna beektaa namni wayii dhufee koomentii barreessa attiin jedhe. Banni jettee intala jimmaa jettee intala ababaa tokko argannaa miisa jirii keessa budu jettee waamee kanaan jette anaati faatee kana naan jetteen seen wayi ati faatee qiimii ture qabdi wayi nama siin jaallatu dhufee giiftii naa inni ta'a malee haati faatee duwwaa akkana na rabsin aannan jaalladhaan inni kabajan ture takkaa waa tokko hin jedhuuniin ammootii shamarranii jedhaan haadha faateedha naazan sisti biyya baqaarti garuu hadda yeroo siini intala maalii intala kadhattu rabbii jedhiiti ana muuziidha warabbil qabaan giftii birrii kiyyaan bitee namaa kennaan kadhattu miti wallaahi wabillahi garuu bucuusii waa yaadattuusi ani kun eenyuun akkan ta'e abartu deebistee immoo ijoolleen si komaandoo dhaxxanii goottuudha giftiin kenninaa yeroo jettu aan giftii tiktookii wayi kiraama naan kaffala du'an asuma keessaa baasee oromoo kennaa asuma keessaa baasee sun barbaadetti fayyadamaa jira sii galee malee jimma jettee nama tuffachuun qabdu nuti sanyii mootiiti oromoo kutaa 11 hin jaallanna yoo dhuftanii nu fuutanis isinitti heerumna oromoo kutaa 11 wajjiniin jiraannaa isin ikkottaa nu bira gala jaalal garuu ati faatee nama bucuusii markii qabu jedhe nama tiiktaakii kanarraa waa argatu hin jaallattu wallaahi ijoolluma arsii giiftii asirraa argattu iyyuu shamarran hin jaallattu ati faatee dhugaan jirtu kanuma shamarranuma arsii taate inaaftuu rabbi dulloomsee ijoolleen si komandoo isin kenninii giftiin kenninaaf jettee amma wanni goonu dubbii kana hin gabaabsinaa boontu mubaarak dhagaara mubaarak nattiin dawwalinaa namni tokko iyyuu kalaas nuraddiin haayee dhiiseen jira baqqaan mee mubaarak yoo dhagaa jiraate achitti illee dadhabbira ture mana banattee na arrabsaa waan kamuu jechuun kolkaasuu wayyu fakkeenyaan gabaabsachuu barbaachisa beekte namni mol dhaba ilmi namaa waan ta'eef namni waliin dalagullee waan dalagurra wal dhabuu danda'a. nama dhibba ja'a digdama jira jechuun maaluma irratti naa wal dhabdi waan ofii godhe an karaa yeroo jira seete moo ani tokko atariin jira maa irratti naa wal dhabdi maa irratti na geessisi maa irratti wal geenyaa naafisi sababnu ande si sodaadhu na qaqqabattee mana nama hundaa galtee akkana goote nama diddiiddee fixxeedha namoo koo atarii galte wallaahi ijoolleen koo atar sin dhiisan si jammar gandummaan koo atariin jiru ijoolleen koo atarii sin dhiiftu sun billa narraa dhaabbadhu an naman tuquu nan tuqin abdii galatu ummatan qaqqabatu tajjalana jala dubbitan maali mana haadha faadillee nama dhibba torba jira ijoolleen kaayirootis hayyee fidaani waa mana arrabsitee fahimtu fidaani intalli kuni tokkoffaa waan na arrabsitee fida wantu miskiina beektuu fi nama tuutu yoo tukan zamono kaatti zanu amala kanaa zamono fi dimani duraan nagaree dhugaa irratti zamono jammarte kanaaf boontu haadha baatee amansiisa amate boontu isin dhibdu dhagaa dhiisee amansiisa. Akka uummatte waan isiinaan jedhaa turte argiteetta miti waan isiinaan jedhaa turte argitaniittu miti oromoo maa akkamitti akkana naan jetti isiini ende ani koo siin tunne bar. Araarsinaa dhiisaati abbaa dide abbaa araara oromoo kana dide dhugaa qarii baafne itti fuune. Mubarak. Ana saaduma si achitti bakka wallahi haadha faatee achitti bakka boontuu nasi amma boontuu nasi dhiistetti si dhowwaati akka ta'e walitti fidaa isi